Waaw. Osoo wallisu jirtuu kofiyyaan sirraa butee ni beekti. Haqa. Haqa. Wallahi takkaana raawwatee beeku. Buune takkaan. Okay. Kofiyyaan narraa butee akkasitti osoo kaameraan irra dhaabbatu maluun tiyya mul'achuu naamu. Dhahi jalaa. Okay. Sababa kofiyyaa namaa wajjin wal loltee ni beekta. Farreen nun soobin. Sababa kofiyyaa namaa wajjin wal loltee ni beekta. Yookiin osoo dhaabbattuu namni kofiyyaa sirraa fuudhee ni beeka. Awoo hin beeku yaa. Ani siiriyeesiidha bara waan akkana namni hin daffaru. Waaw. Sababa tokko malee hidhamtee ni beekta. Sababa tokko malee hidhamee hin beeku. Sababaan malee hidhamee hin beekaa. Umrii tiyya keessaa ani guyyuma 15 qofan hidhamee. Jireenyuma keessattuu. Sababaan hin hidhamee garuu sababa malee miti. Sababa yoo na gaafatte simuun hin danda'a bira tarraan taate. Nu himi dhaggeeffachuu feena. Osoo niin barataa piripaaraatoorii kutaa 10 qara'u magaalaa Cirootti qabalee duwwaa lamaa keessatti bara 1998tti jechuudha. Ani barataa kutaa 11tiin ture piripaaraatooriin qara'aa ture. Gaafa sanii Abdallaa Idris Jaanii ceephoo buufadhaa jaanii hedduu gartee gaafa wayyaana san nama dararuu turanii. Gaafa sanii gartee sabboonummaa kana gartee nu dhadhagahamtee ani hedduun ijoolleedha gaafa san hedduun ijoolleedha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoodha mana kiyya keessatti argamte. Gartee alaabaa adda bilisummaa Oromoodha ani firaasha jala mushammaa jalattiin awwaalee jechuudha mana namaatiin bu'aan jiraniif gartee osuma mana namaa fattashanii mana kiyya dhufanii gartee barbaadanii dhabanii poolisicha tokko ni yaadadha akka ittiin harkatti qabee jira. Hoggaa meeshaa dhaban dhab jaanituma ija keessa na laalan bakkan ani ijaan laalu laalanii bakka san fattashuudhaaf jecha jechuudha. Wanna san isaan jalatti hin bari waan siyyaba keessaa. Ani amma fuudhan jeetiin dhab jee bakka isii itti awwaalee san hoggaa laalu ijumatii jala deemanii mushammaa oloo qabanii fuudhanii anaa fi walumaa hidha darbamnee guyyaa 15 hidhameetiin akkasitti bahee bifama kana dubbachuullee hin barbaanne sababa gaafannaan yaati an jaartiin nama na jaalachuu fi na jaalachuu dhabuu hin beeku waan na duubaa ta'e tanin beeku hin qabu tanin jaarsaa wal dhabee sin qabu an jaartii nama maaltu godhe. Thank you. Sababa keetii dubartiin dawaa dhuyte ni jirti. Wallahi hin beeku an na duubaa ta'uu mala akka biraa taate nin beeka san dubbachuu hin fadhu. Okay. Garuu tasumii dhiigeen jirtu bareessa ta'e. Jireenya kee keessatti jaalalaaf jecha boochee ni beekta. Hin beekee. Namni jaalalti tun nama jilbiinfachiisuu hin qabdu goota jaalalallee nama boochiste. Jaalattee dhabdee ni beekta jireenya keetitti. Beeku. Okay, thank you. Galatoom. Osoo hin wallisaa ta'uu baadhee jettee sheenooytee ni beekta. Nin beeka. Akka ajaa'ibaa. Wow. Thank you. Gaafiin itti aantu akkana jetti waa lamaan kana keessaa takka filattaa wallisuu fi geeraruu keessaa. Ani wallisuudhaan filadha malee. Mana Adaamaa qabaachuu fi dachii kaaree 500 Finfinnee qabaachuu. Maal jette? Mana Adaamarraa gibbii guutuu qabaachuu moo Finfinneerraa dachii kaaree 500 qabaachuu lamaan keessaa? Adaamaanis Finfinneenis Oromiyaadha.
garaagarummaa hin qabanii yoo filadhu jettee ani Finfinnee keessaa yoo inni dachii qabaadde irra naa wayyaa. Jaalalaa fi maallaqa. Maallaqa akkan itti fiduun hin beekaa jaalalaan filadha. Itoophiyaa jiraachuu fi Ameerikaa jiraachuu. Biyyattiyyeen jiraachuu fedha. Daldalaa fi hojii garaagaraatiif konsertiidhaaf deemuun hin danda'a garuu bakkan jiraachuu fedhu uummata kiyyaa fi lammii tiyya ijaan harkaa qilleensa biyyi tiyyaa unachaa bishaan biyya kiyyaa dhugaa jiraachuudhaan filadha. YouTube'aa fi TikTok. Monetization Itoophiyaa keessatti hin qabu kana fayyadu YouTube'an filadha jechuudha. Thank you. WhatsApp fi 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 maal kana maallaqa dachii mana fudhadhee hin beekan. Waaw. Otekkarraa walaba. Waanuma keetiin urkaa keetiin. 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 Gaaffii jalqaba na gaafatteef Gurkumatii yaaniin bulu jira. Malee Videoon naga qabu jira jaanii so yeroo takka tap goda so yeroo takka tap goda so yeroo takka tap goda so yeroo takka tap goda. Okay. Okay. Ibsa. Ibsa baja. Assalamu alaikum Ibsa khiyya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.